Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education TV. Har'a kan nuti wajjin ilaallu fiiziksii paartii 2dha jechuudha. Paartii 1 kanaan dura wajjin ilaallee turre. Har'a immoo kan nuti ilaallu paartii 2 isaati jechuudha. Kunis Inclined Projectile Motion kan jedhamu kitaaba kutaa 12ffaa fiiziksiidha jechuudha kan nuti har'a wajjin barannu. Akkuma beekamu kitaaba kutaa 12ffaa fiiziksii kanaan dura paartii 1 fi paartii 3 hojjedheen ture. Kanan paartii 2 irra darbee fi dhiifama sin gaafachuun barbaada. Dogoggoraan ta'e jechuudha kuni. Amma garuu paartii 2 isaa qabadhee dhufeera jechuudha. Kallattiimaan kan nuti wajjin barannu Inclined Projectile Motion kan jedhamudha jechuudha. Jalqabaa kan nuti asirraa beekuu qabnu Inclined jechuun maal jechuu akkasiin taate beekuu qabna jechuudha. Projectile motion kanaan dura wajjin ilaallee turre. Garuu Inclined jechuun maal jechuu akkasiin taate wajjin ilaalla. Inclined jechuun wanta tokko amma fakkeenyaaf taphataan tokko akkasiin jira innati kuni XY plane innati Y axis innati kun immoo X axis innati playeriin tokko yookiin taphataan tokko kwaasii yenna dhiite kwaasiin kun haala kanaan kan iseen lafa buutu. Kwaasiin dhiitamte kuni haala kanaanii jechuudha kan iseen lafa buutu. Kun egaa maal qabaa? Aangilii qabaa, aangil teettaa qabaa. Akkasumas kompoonentoota lama qaba jechuudha. Kana jechuun horizontaalii fi vertiikaal kompoonentii qaba. Kanaafi wanta vertiikaalii fi horizontaal kompoonentii qabu akkasumas aangilii uumeenii inclined projection yookiin inclined projectile motion jennee waamna jechuudha. Wanta aangilii qabuu fi akkasumas two dimension motion yookiin immoo vertikaalii fi horizontaal kompoonentii qabu maal jennee waamna? Inclined projectile motion jennee waamna jechuudha. Kunis jalqaba irratti ispiidii ittiin ka'uu qaba. Kana jechuun taphataan kun kwaasii kana iddootti kana dhiite jennatee ispiidii jalqaba ittiin dhiite qaba jechuudha. Kwaasiin kun ispiidii jalqaba ittiin deemte qabdi. Kanaafi Inclined Projectile Motion keessatti V initialiin jira. Akkasumas maaltu jira? Aangil teettaan jira. Akkasumas illee kompoonentoota lama qabna jechuudha. Inni tokko horizontaal kompoonentii, inni kan biraan immoo vertiikaal kompoonentii ta'a jechuudha. Maal jedhaa? This is a type of motion in which an object is projected with an initial velocity which makes an angle theta with horizontally uuma jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf akka kana innatee akkuma nama isinitti himee ture aangilii kan isin humtu asirraa kaatee jechuudha. Aangilittiin kana taatii jechuudha. Horizontally kan inni jedhamee fi x axis irra sababii jiru jechuudha. The initial velocity can be resolved into two components. Velocitiin keenya kun immoo yookiin ispiidii isheen jalqaba ittiin dhiitamte kun kompoonentoota lama qaba. Akkuma jalqaba irratti isinii kaasee ture. Tokko vertiikaal kompoonentiidha. Inni kan biraan immoo horizontaal kompoonentiidha jechuudha. Vertiikaal kompoonentii kan nuti jennu sarara irraan olii yookiin y axisiidha jechuudha. Isa kanaani vertiikaal kompoonentii yommuu ta'u, inni kun immoo horizontaal kompoonentiidha jechuudha. Inni kun horizontaaliidha. Inni kun immoo vertical componentii keenya ta'a jechuudha. The vertical component of velocity change with time as a result the acceleration due to gravity. Maal jedhaa? Vertical componentiin keenya kuni fakkeenyaaf kwaasii akkasitiin jirti jennatee kwaasiin kun akkasitiin dhiitame jennatee vertical componentiin keenya isa achi ol deemu kanadha. Kanaafi asii akkuma taayimiin dabalaa deemuuni velocitiin keenyas maal ta'a deema? Jijjiiramaa deema jechuudha. Accelerationin keenya immoo accelerationii maaliitu jira? Accelerationii guula harkisa dachee jira jechuudha. Kanaafi vertiikaal kompoonentiin keenya akka taayimii change ta'uutiin vertikaalii velocitiin keenyas maal ta'a? Change ta'a jechuudha. Isee kana qabachuu sinirra jira jechuudha. Akkuma godhatti isinii kaasee ture. Due to gravity yookiin guula harkisa dacheetiin jechuudha. The horizontal component of the velocity is constant throughout
the flight. This is because there is no force acting along the horizontal direction of projectile. As a result, there is no acceleration along x-axis. Horizontal component irraa velocity constant dha. Sababiin isaa amma fakkeenyaa fi akkuma sila isinii kaasee ture. Taphataa tokkotu kuwaasii akkasitiin dhiite. Yerootti kanatti taphataan kun kan inni dhiite gara olii kanatti yookiin gara vertical component irratti malee horizontal yookiin dalga kanan dhiinne jechuudha. Dalga kanan dhiinne taphataan kun inclined projection irra jira waan ta'eef jechuudha. Kan inni dhiite irraa olee kanadha. Kanaafiyyuu maaliin qabu jechuudha yerootti kanatti humna dalga irratti dalageessuun qabu. Horizontal humna dalagaa hin qabu jechuudha. Kanaafi horizontal sababiin qabaannee fi velocity keenya maal ta'a constant ta'a. Kana jechuun v naught t fi yookiin initial velocity fi v naught x ni wal qixxee ta'a jechuudha. Yookiin initial velocity fi final velocity keenya wal qixxee ta'a. Acceleration immoo akkuma beeknu acceleration immoo maalidha? V final minus V initial over time dha jechuudha. Yerootti kanatti kun lamman isaanii wal qixxeedha waan ta'eef acceleration keenya maal ta'a jechuudha? 0 ta'a jechuudha. 0 ta'a jechuudha. Kunis kanuma dubbata. Kanaaf along x axis yookiin immoo horizontal component irraa maal hin qabnu jechuudha. Acceleration hin qabnu. Velocity keenya maalidha? Constant dha jechuudha. Maal irratti? Inclined projection irratti jechuudha. The analysis of the motion involves dealing with two motion. Akkuma sila isinii kaasee ture dimensionii lama kan nuti argannu. Tokko vertical component dha. Inni kan biraan immoo horizontal component dha jechuudha. Kun vertical dha. Inni kun immoo horizontal component keenya jechuudha. Itti fufee maal jedha? As shown in figure 2.4, the projectile has velocity component at different position. Maal jedha? Fakkii lama qabxii afur irraa akkuma arginu projectile motion velocity qaba. Velocity isaa kun immoo position garagaraa irratti componentoota garagaraa qaba jedha. Componentoota garagaraa qaba jedha. Fakkeenyaaf iddotti kana inni kaani fakkii kana ilaalaa fakkii isa kana jechuudha. Asitti initial irratti qaba. Akkasumas gaafas dhuftan qaba. Akkasumas iddotti kanatti illee qaba. Asii immoo iddotti kanattis qaba jechuudha. Asii gaa kanis nu hubachuu qabdanii Vx fi V naught x keenya wal qixxeedha kanan jedhee fi gubbaatti kanaaf jechuudha. Kana jechuun horizontaliitti wanti jijjiiramu hin jiru jechuudha. Wanti jijjiiramu hin jiru jechuudha. Itti fufee maal jedha? At the top where it reach it is maximum height, the vertical component of the velocity become 0. Gaafa kuwaasiin kun dhiitamee iddottiin kun maximum height jedhamee waamama. Inni kun jechuudha. Maximum height jechuun fakkeenyaaf wanta tokko gaafa wal darbattanii wanti suni bakka deemee bakka ga'ee ni dhaabbata. Bakka ittiin dhaabbattu sunitti jechuudha. Iddotti sanaan maal jenna? Maximum height jennee waamna jechuudha. Bakka isin dhaabatte sanatti immoo velocity keenya maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Maaliif dhaabattee jirti waan ta'eef speediin keenya 0 ta'a jechuudha. Kanaaf maal jedha? Maximum height irratti vertical component velocity maal ta'a jechuudha? 0 ta'a jechuudha. Kun asumarraa akka argaa jirtanii Vy keenya maal ta'e? 0 ta'e jechuudha. After Vy become 0, the projectile change its direction and make free fall. Erga fakkeenyaaf akkuma argamaa isinii kaasee ture wanta sana ergachuu wal darbattanii booddee darbattanii bakka ga'ee erga dhaabbatee gara dacheetti jechuudha kan inni deebi'u. Yeroo gara dacheetti deebi'u sana initial velocity isan barbaachisu. Maaliif harkisa guula harkisa lafaa jira wanta ta'eef ofii isaatiin jechuudha kan inni gara lafaatti deebi'u. Kanaan immoo maal jennee waamna? Free fall jennee yookiin kufaatii walabaa jennee waamna. Sababiin kufaatii walabaa jennee waamnuufi initial velocity isan barbaachisu wanta ta'eef jechuudha. Ofii isaatiin kufee wanta ta'eef. Kanaaf free fall jennee waamna. Asirratti kan isin qabachuu qabdanii free fall jechuun without initial velocity akka inni ta'e beekuu qabdu jechuudha.
Itti fufnee kan nuti ilaallu utuu fakkii kanarra hin darbini. Akkuma ergammaa isinii kaasee ture inni kun maal jedhamee waamama? Maximum height jennee waamna. Fageenya asii hanga asiitti jiruun immoo maal jennee waamna? Range yookiin change of x jennee waamna. Akkasumas immoo walakkaa kanaatiin amma maximum height'itti fageenya jiru kana range over 2 goonee kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Kanas sammuu keessanitti qabadhaa. Booddee nu fayyada wanta ta'eef. Itti fufne equation of inclined projectile motion wajjin ilaalla. Equation isaa wajjin ilaalla jechuudha. The initial velocity can be expressed as x component and y component. Akkuma gubbaatti ni kaasee x component yookiin horizontal component akkasumas immoo y component yookiin vertical component jennee qoqqoodna jechuudha. Maaloo initial velocity keenya. Kana jechuun amma fakkeenyaaf kuni xy plane yennatee koasittiin akkasittiin hidhamte yennatee kuni vertikaalii keenya kun immoo horizontaalii keenya jedhee isinitti himeera. Isa kanaan maal jennee waamna? V naught x jennee waamna jechuudha. V naught x maaliif V naught x jennee maaf waamna? V naught maal nutti agarsiisti? Initial akkasiin taate yookiin initial velocity akkasiin taate nutti agarsiisti. X kun immoo horizontal component akkasiin taate nutti agarsiisti jechuudha. Kanaaf V naught x horizontal component initial isaati jechuudha. Akkasumas inni kun immoo vertical component initial isaati jechuudha. Akkasitiin qabachuu qabdu. V naught y saayinsii mammaatiin qabattu jechuudha. The horizontal velocity at any time t. Yerootti kanatti gaa atuun amma waa isinitti himin kanan darbee V naught x kun maaliin bakka bu'aa si jedhamuu fi V naught x keenya kan nuti ittiin argannu V naught initial velocity jechuudha times cos thetatiin arganna jechuudha. Cos thetatiin arganna. Kana jechuun amma fakkeenyaaf giraafii ammaarraa yoo hin ibsana ta'e giraafii kana jira inni ta'e kuni horizontaalii keenya nutti agarsiisa. Horizontaaliin keenya kun egaa maaliin barreessina jechuudha. V naught x is equals to V naught times cos thetatiin arganna jechuudha. Akkasumas vertikaalii keenya immoo kan nuti ittiin argannu V naught y is equals to V naught times sin thetatiin arganna jechuudha. Haaluma kanaanii arganna jechuudha. Haala kanaan arganna. The horizontal velocity at any time t is kun akkuma nammas ni kaasee ture. Horizontaliin keenya kanuma bakka bu'a. Vertical componentiin keenya immoo yookiin vertical velocity keenya immoo Vy is equal to V naught sin theta plus gt aan barreessina jechuudha. Gttiin barreessinaa jechuudha. At any time yerootti kamittiyyuu jechuudha. Vx keenya maaliif konstaantii ta'ee sababii jenna jettanii Vx keenya akkuma gubbaatti isinii kaasee ture horizontaalii irratti maaltu hin jiru? Jijjiiramni hin jiru jechuudha. Isuma gubbaatti isinii kaasee turedha jechuudha. Asirraa egaa kana lamanis qabachuu qabdu, asis kanas qabachuu qabdu jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu displacements of the projectile kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Displacement wajjin ilaalla. There are two different type of displacement of projectile motion. Utuu gara displacement ittiin darbini yookiin immoo projectile motion isaatti hin darbini garaagarummaa displacement fi distance isinitti himu. Distance jechuun fakkeenyaaf karaa tokko jira yennatee karaan kuni namichi kuni asii kee namichi kuni jechuudha. Iddootti kanaa kee asii kee iddoo kanarra inni deematee distaansii jennee waamna. Maaliif fageenya guutuu deeme wanta ta'eef asii kee hanga asiitti inni deematee maal jennee waamna? Distaansii jennee waamna. Garuu qaxxaamura kana deema yennatee maal jennee waamna? Displacement jennee waamna jechuudha. Kanaaf displacementiin vector quantity dha yookiin immoo hammaaf kallattiidhaan kan ibsamudha jechuudha. Garuu distaansiin scalar quantity dha jechuudha. Amma qofaadhaan kan ibsamudha jechuudha. Garaagarummaan displacement fi
distaansii isa kanadha jechuudha. Distaansiin fageenya guutummaa isaa yommuu ta'u, displacementii'n immoo qaxxaamura wantichaati jechuudha. Qaxxaamura kanaan maal jennee waamna? Displacementii jennee waamna jechuudha. There are two different type of displacement of the projectile motion. Projectile motion keessatti displacementii gosa lama qabna. Inni tokko horizontal displacementii yommuu ta'u, inni kan biraan immoo vertical displacementidha jechuudha. Horizontal displacement at any time t irratti kan nuti hojjennu change of x is equals to v naught times cos theta times time dha jechuudha. Akkuma asirraa argaatanii formulaa kanaan arganna jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf kuni xy plane keenya jenne ta'ee kanaanii maal jenna yookiin distaansii asii hangasiitti jiruuni change of x jennee waamuu dandeenya jechuudha. Fageenya asii hangasiitti jiruun immoo yookiin immoo fageenya asii hangasiitti jiruun immoo maal jennee waamna? Vertical displacement yookiin immoo change of y jennee waamna jechuudha. Change of y jennee waamna jechuudha. Change of y immoo kan nuti ittiin argannu v naught sin theta times t plus 1/2 gt square haala kanaan arganna jechuudha. Kanaan argannaa jechuudha. Formulaa kana qabachaa deemutu isinirra jiraata. Formulaa kana qabachaa deemutu isinirra jiraata. The time to reach the maximum height is time amma fakkeenyaaf isin time kanasi akkuma sila isinii kaasee ture objectiin tokko yookiin taphataan tokko kuwaasii haala kanaan jenna dhiite iddootti kanaan maal jenna h max jennee waamna jedhee isinitti himeera. Taayimii isa seenaa sii kaatee hangasii jirtu kana argachuudhaaf maal goona akkuma sila isinii kaasee ture iddootti kanatti vy maal ta'a? 0 ta'a. Vy keenya 0 ta'a. Taayimii asii hangasii jirtu argachuudhaaf maal goona isa jedhamuu fi vy keenya maalii wajjin wal qixa jennee turre paartii darbe keessatti yookiin slaayidii darbe irratti vy is equal to v naught sin theta plus gt akka inni ta'e wajjin ilaallee turre jechuudha. Yerootti kanatti h max irratti vy keenya maal ta'a? 0 ta'a. Vy keenya sababii 0 ta'uu fi maal goona? v naught sin theta is equals to gt jennee barreessina jechuudha. gt ta'a. Maaliif achiis dabarsina jechuudha. v naught sin theta kan achiis dabarsina. Yerootti kanatti kan nuti barbaadnu taayimii kana wanta ta'ee fi gara lammansaa meeqaaf irraa over g goona jechuudha. Gara lammansaa over g goona. G'n inni kunas g isa kanaan bada. Kanaaf taayimiin keenya maal arganna? Time is equals to t is equal to v naught sin theta over g dha jechuudha. Yeroo achi darbu negatiiviin ta'uu warra jettanii fi negatiivii yoo ta'es maal goonee fudhanna? Pilaasii goonee fudhanna. Sababiinsa taayimiidha wanta ta'eef jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu time of flight dha jechuudha. Time of flight jechuun immoo total time jennee isa nuti waamnudha jechuudha. Total time jennee isa nuti waamnudha. The time of flight is the total time for which the projectile remain in the flight. Kanas graafiitiin isinii ibsu. Fakkeenyaaf graafii kana jira inni ta'e objectittiin haala kanaan dhiitamte inni ta'e akkuma sila time at maximum kan nuti jennee hangasitti hanga h maxitti jechuudha. Total time kan nuti jennu immoo asii kee hangasitti isa jirudha jechuudha. Total time kanadha jechuudha. Isa kanaan maal jenna? Time of flight yookiin total time jennee waamna jechuudha. Total time kana immoo akkamittiin arganna waan jedhamu wajjin ilaalla. Isa dura garuu wanti isinii galuu qabu asirratti fakkeenyaaf objectiin kuni asii kaate jennee objectiin kuni iddootti kanaa kaate jennee iddootti kanatti xumurtu dhufte. Iddoon kuni initially ys haa ta'u yookiin displacement ys initially haa ta'u initial displacement isaa ta'u inni kun immoo final displacement isaa ta'u asirratti change of y keenya maal ta'a? Change of y keenya maal ta'a? Change of y is equals to
y final minus y ta'a jechuudha. Akkuma asirraa argaa jirtan immoo pointiin kun asitti y irraa maalidha? 0 dha iddoon kuni. Asirraas y irraa hin qabnu jechuudha. Y jechuun horizontaalidha, vertikaalidha. Vertikaalii irra immoo hin jiru jechuudha. Vertikaalii isa kanadha. Vertikaalii irraa 0 irra jiru jechuudha lamman isaanii. Kanaaf gaafa walirraa hir'isnu maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu asitti kun maal taati jechuudha? Pointiin kun change of y kun 0 taati jechuudha. Kun asumarraa akka argaa jirtan. Iddootti kanatti wanti isin hubattanii darbuu qabdanii when the point of projection and the point of return are the same horizontal level. Akkuma ammas niin jedhe pointii tokko irra jiru yennaa ta'e the net vertical displacement object is 0 ta'a jechuudha. Change kanaafi iseen kun 0 gaafa taatu iddoo kana 0 gashee jechuudha. Kanaafi v naught sin theta times time plus 1/2 gt square ta'e. Yerootti kanatti maal achi dabarsina nuti? Gama lamman sa'aatii kan isaan waliin qabanii taayimiidha. Asii taayimiin jira, asii immoo taayimii square jira. Kana booddee maal baafanna? Taayimii tokko keessaa baafanna jechuudha haala kanaan. Erga taayimii keessaa baafanne haala kanaani. Kana booddee maal goona? Gara lammansaa taayimiidhaaf irra. 0 dhaafisi gara kanas taayimiitiif irra. Taayimiitiif gaafa irru asii taayimiin iseen kun taayimii isa kanaan baddii 0 over taayimiin immoo maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Yerootti kanatti maal duwwaan nu hafa? v naught sin theta plus 1/2 gt is equals to 0 ta'a jechuudha. Kanaafi gaafa kana ciichi dabarsinu akkuma silaa taayimiin keenya maaliin ta'u? Negatiiviin ta'u. Taayimiin keenya sababii negatiiviin taaneefi akkamittiin hojjennaa? Taayimiin keenya sababii negatiiviin taaneefi 1/2 gt is equals to v naught sin theta. Kana booddee gama lammansaa lamaan gaafa baay'isnu 1/2 kun ittiin baddi jechuudha. Asii lamaan yeroo baay'ifnu lamaan gaafa baay'ifnu asii tuun kun tuu kanaan baddi, tuun kun immoo asii dhufee kana baay'isa jechuudha. Kanaaf asitti maal ta'a? gt duwwaa ta'a jechuudha. gt is equals to 2v naught sin theta ta'a jechuudha. Kana booddee gama lammansaa gaafa gdhaaf irru gdhaaf gaafa gara lammansaa irru maal ta'a? 2v naught sin theta over g ta'a. Yeroon kun immoo maal keenya jechuudha? Total time yookiin time of flight keenya ta'a jechuudha. Yookiin immoo karaa salphaa karaa isin ittiin argachuu dandeessanii sila maal jennee turre? Taayimiin asii kaatee fakkeenyaaf akkasitti jennee taayimiin asii kaatee hanga asii jirtu yookiin immoo hanga h maxitti jirtu maalidha jenna? t is equals to v naught sin theta over g jenne. Kanuma lamaan jennee baay'istan maal ta'a? Total time keenya ta'a jechuudha. Maaliif kun walakkaa seetii guutummaan isaa maal ta'a? 2v naught sin theta over g ta'a jechuudha. Haala kanaanis hubachuu ni dandeessu. Itti fufee maal jedha? This last equation does not apply when the projectile lands at different elevation from one at which it was launched. Kun immoo kan equationiin kun kan inni hojjechuu danda'u eessa duwwaattidha? Yoo bakka tokkorraa kaanidha yookiin immoo vertikaalii displacementiin keenya yenna bakka tokko kaanidha. Kana jechuun iddootti kanatti kunis iddoo kanaa ka'ee kunis iddootti kana yenna ga'edha jechuudha. Bakka isaa jalqabaatti yookiin pointii tokkorra yenna isaan jiraatan duwwaa equationii kun hojjeta jechuudha. Pointii garaagaraarra yookiin different elevation irra jiru yenna ta'e maal ta'uu danda'u? Equationii kun hojjechuu hin danda'u jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu horizontal range and maximum height of a projectile kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Let us now consider a special case of projectile motion. Special case projectile motion gaafa wajjin ilaallu assume a projectile is
launched from the origin at O as shown in figure 2.4. Figure yookiin fakkii gubbaatti wajjin ilaalle 2.4 irraa akkuma argamu maal jedha origin irraa inni kee darbatame wanti sun and return to the same horizontal level akkuma sila isinii kaasee ture fakkeenyaaf iddootti kana darbatame inni ta'e iddootti kana dhiitame inni ta'e asii keessumatti deebi'ee inni ta'e horizontal level bakka tokko irra jiru inni ta'e maal jedhatti dhufe this situation is common in sport kuni maalodha jedha ispoortii keessatti dhaabbataadha jedha projectile motioning kana jechuudha bakka kee yookiin immoo horizontal level kee irratti yoo deebiidha jechuudha horizontal level asirraa kee horizontal level iddootti kanatti gaafa deebi'u maal jennee waamna projectile motion jennee waamna jechuudha itti fufee maal jedha kun egaa ispoortii keessatti dhaabbataadha fakkeenyaaf beesboolii keessa footboolii keessa golfboolii keessa illee jira jechuudha warreen kun egaa which is launched at the same level wal fakkaataa irraatu maal godhu launch godhu jechuudha 2.0 points in this motion are especially interesting to analyze asirratti pointoonni lama baay'ee barbaachisoodha xiinxaluuf jechuudha the pick point A fakkicha wajjin ilaallu deemne fakkicha wajjin ilaallu kan inni nu kaasaa ture fakkii isa kanadha jechuudha fakkii 2.4 irra inni jedhamu fakkii isa kanadha jechuudha asuma irraa akkani jedhe pointiin kuni fakkeenya pointii kanarratti maal qabna reenjiin keenya akkuma sila isinii kaasee ture r'n keenya asii hangasii jiru hanga h maaksitti jiru maalodha r over 2 dha jechuudha asii immoo maal qabna horizontal component irra h qabna kanaafi bifa x, y tiin gaafa barreessinu maal ta'a r over 2 what h tiin barreessina jechuudha dhufnee immoo yerootti iddootti kana total time flight yeroo ga'u iddootti kana gaafa ga'u maal ta'a asitti akkuma sila dubbanne maal ta'a 0 ta'a akkasuma reenjiin keenya immoo yookiin r'n keenya immoo asii hangasiitti kan jiru maal ta'a total r ta'a jechuudha sila r 1 over 2 ture amma garuu maal ta'a r ta'a kanaafi r, 0 ta'a jechuudha kanuma dubbachuu barbaade akkasumas immoo h keenyaan akkuma sila isinii kaasee ture maal jedhama jechiin maximum height jedhama reenjiin kun immoo maal jedhama reenjii jennee waamna yookiin change of x wajjin wal qixxee ta'a jechuudha inni kanuma dubbachuu barbaade kunoo akkuma amma isinitti himaa ture asitti gaa kan isin argattanii cartesian coordinate r, h dha ati maximum height jechuudha point b irratti immoo gaafa dhuftanii yookiin immoo gaafa inni dhaqee 0 ta'u jechuudha r, 0 keenya arganna jechuudha the distance r is called horizontal range of projectile motion akkuma amma isinii kaasee r keenya range akka inni jedhamu distance h keenya immoo maximum height akka inni jedhamu wajjin ilaallee turre jechuudha amma gaa isa akkasitti wajjin ilaallee mathematically isaatii wajjin ilaalle jechuudha kunis immoo warreen akka initial velocity angle fi gravity of keessatti consider goone kan nuti wajjin ilaalludha jechuudha jalqaba irratti kan nuti argannu range dha jechuudha range arganna the range of a projectile is the maximum displacement in the horizontal direction akkuma amma isinii kaasee ture akkasitiin jira inni ta'e kuni fageenya asii hangasii jiru distaansiin asii hangasii jiru maalodha range keenya maalodha gaanni maximum displacement dha yookiin qaxxaamura isa dheeraadha jechuudha tufee maal jedha there is no acceleration in this direction since gravity only act vertically yerootti kanatti immoo maaltu hin jiru jechuudha acceleration hin jiru acceleration sababiin hin jirre maaliifi gulli gravity eessa duwwaa irratti aktii sababii godhuuf vertical component duwwaa irratti aktii sababii godhuuf jechuudha kanaafi change of x keenya akkamittiin barbaadanna yookiin immoo rangein keenya maal ta'a jechuudha change of x is equal to v naught cos theta times time ta'a jechuudha
kana ta'a jechuudha. Yerootti kanatti taayimiin keenya kuni time of flight fayyadamna yookaan total time fayyadamna jechuudha. Total time keenya fayyadamna jechuudha. Asirratti change of x maali wajjin wal qixxeedha? Range keenya wajjin wal qixxeedha jechuudha. Kana booddee jechuudha. Iddoo time isa kana jechuudha. Gaafa fiddanii total time buustanii maal ta'a? Gaafa fiddanii total time buustanii v naught cos theta times time isa jedhu kana iddootii kana maal buuftu jechuudha isinii. Iddootii kana maal buufna? 2v naught sin theta over g buufna jechuudha. Yeroo kanatti v naughtiin wal baayistiin akkasumas cos theta immoo sin theta wajjin wal baayisa jechuudha. Yeroo kanatti kan isin hubachuu qabdanii cos theta times sin theta ni sin 2 theta ta'a jechuudha. Asirratti cos theta times sin theta sin 2 theta ta'a jechuudha. Kana booddee kan isin argattanii v naught square sin 2 theta over g. Kun maal keenya jechuudha? Range keenya jechuudha yookiin change of x keenya wajjin wal qixxeedha jechuudha. This equation is valid for launch and impact on a horizontal surface as shown in figure 2.5. Fakkicha gara fuulduraatti wajjin ilaalla. We can see in figure 2.5a the range is directly proportional to square of the initial speed v naught and sin 2 theta. Asuma irraa akka nu hubachuu dandeenyutti gara giraafichaatu naqin jechuudha. V naught square fi sin 2 theta wajjin maalodha? Range yookiin immoo maximum displacement keenya jechuudha. Hariiroo kallattii wajjin hin qabu jechuudha. Yennaa initial velocity keenya dabale range keenya dabala, sin 2 theta dabalaani innis hin dabala jechuudha. Asirratti gaa kan isin hubachuu qabdanii sin theta eessattitu aangilii guddaa nuu kennaa jettanii yaaduu qabdu. Fakkeenyaaf sin 2 theta dha 2 times 45 yenna gootanii sin of 19 ta'a. Sin of 19 immoo meeqa? 1 dha jechuudha. 1 irratti maalodha jechuudha? Guddaadha jechuudha. Kanaafi range keenya eessatti guddaadha jechuudha? Is maximum at 45 degree irratti maximum dha jechuudha yookiin immoo range keenya guddaa ta'a jechuudha. Isaa gaditti garuu amma 45 degree hin gaanii jechuudha. Itti fufee maal jedha? In the figure 2.5 we can see that the greater the initial velocity the greater the range. Range guddaa qabaateennaani maal guddaa qaba jechuudha? Initial velocity guddaa qaba jechuudha. The range maximum degree immoo meeqa irratti guddaadha? Akkuma gubbaattis ni kaasee ture degree 45 irratti guddaadha. This is true only for condition ignoring air resistance. Kun immoo kan inni dhugaa ta'u yerootti kamittidha? Yeroo dhiibbaa qilleensaa akka inni hin jirretti yaadnudha jechuudha. Dhiibbaan qilleensaa gaafa akka inni hin jirretti yaadnudha. It is interesting that the same range is found for two initial launch angle at that. Kun egaa giraaficharra waan jiru dubbachaa jira. Isin giraaficha ilaaluu ni dandeessu. Garuu maximum eessatti ta'a? Minimum immoo eessatti ta'a waan jedhu beekuu qabdu jechuudha. Giraafichi inni naasaa ture isa kanadha. Giraafiin inni naasaa ture isa kanadha jechuudha. Yeroo velocitiin dabalu maaltu dabala? Range keenya dabala. Velocitiin immoo xiqqaata ta'e jennaani maaltu xiqqaata jechuudha? Range keenya sin xiqqaata jechuudha. Kana beekuudha qabdu. Itti fufee kan nuti wajjin ilaallu maximum height dha jechuudha. The maximum height of a projectile trajectory occur when the vertical component of velocity vy equal to 0. Maximum height ni kan inni mul'atu vertical component irratti yeroo vy keenya maal ta'udha? 0 ta'u. Akkuma gubbaatti isinii kaasaa ture wanta ta'e jennachuu darbattanii bakka ta'e ga'e ni dhaabbata. Bakka dhaabbatu sanatti immoo vy keenya maal ta'a jechuudha? 0 ta'a jechuudha. Kanaaf iddoottiin sun immoo maal jennee waamna? H max jennee waamna jechuudha.
kana raanfachuun qabdanii. As the projectile moves upward it is goes against gravity. Akkuma beekamu gravity guula harkisa dacheetii asii gad harkisa. Wanti ta'e immoo gaafa gara vertical component itti achi ol deemu upward gaafa deemu jechuudha. Maal ta'a? Faallaa eenyu deemaa jira? Faallaa guura harkisa dachee deemaa jira jechuudha. Therefore the velocity begin to decrease. Yerootti kanatti velocity'n keenya maal ta'a? Hir'achaa deema jechuudha. Velocity'n keenya maal ta'a deema? Hir'achaa deema. Sababiin isaa maaliifi? Fakkeenyaaf wantichi asii akkasitiin darbatame inni ta'e velocity'n keenya gara h maxiitti deemaa jira wanta ta'eefi h maxii irratti immoo velocity'n maal ola jenna? 0 ta'a jenna. Kanaaf gaafa achi ol deemu velocity'n keenya maal ta'a deema? Decrease ta'a deema yookiin minus ta'a deema jechuudha. Eventually the vertical velocity will reach 0. Gara 0tti deema jechuudha. And the projectile is immediately accelerated downward under gravity. Erga wanti sun dhaabbate booddee akkuma sanaan immoo dhaabbachaan turu ofirra gad deebi'a jechuudha. Kun immoo guula harkisa dacheetu gara isaatti gad harkisa jechuudha. Thus once the projectile reach its maximum height it begins to accelerate downward. Akkuma maximum height ga'een gara dacheetti jechuudha kan inni accelerate gochuu jalqabu. Deemsa isaa gara dacheetti jechuudha kan inni jalqabu jechuudha. Kanaafi v naught change of y is equals to v naught sin theta times time plus 1 over 2 gt square akka inni ta'e gubbaatti wajjin kaasnee turre. Time ati maximum height immoo maal jenne v naught sin theta over g jennee turre. Yerootti kanatti kan isin beekuu qabdanii v naught iseen kun maal taati? 0 taati jechuudha. 0 taati maaliif h max irratti initial velocity keenya 0 final velocity keenya 0 ta'a waan ta'eef jechuudha. Kanaafi equation kana gaafa gattanii yookiin equation kana hunduma isaa 0 ta'a waan ta'eef gaafa gattanii equation kamiin fayyadamtu? 1 over 2 gt square fayyadamtu. Iddoo t square maal buustu? v naught sin theta over g buustu jechuudha. Yerootti kanatti maal ta'a jechuudha? Yerootti kanatti yennan hojjettu ta'e fakkeenyaaf yennan hojjenna ta'e 1 over 2 times g dha. Iddoo t square keenya maal buufna? v naught sin theta buufna over g jira jechuudha. Kanaafi tiin immoo asii square dha waan ta'eef square goona. Yerootti kanatti kan inni nu kennu is equals to 1 over 2 g times v naught square sin square theta nu kenna jechuudha over g square nu kenna. Asii g kuni g tokko bal'eessiti. G kun g tokko bal'eessiti. Kanaaf maaltu nu hafa jechuudha? Kanaafi v naught square sin square theta over 2g tu nu hafa jechuudha. Haala kanaanii argachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaan maal jenna? Akkuma asirraa argaa jirtanii maximum height keenya jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaanii maximum height argachuu dandeenya jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu relationship between range and maximum height dha jechuudha. Hariiroo range dhaa fi maximum height wajjin qaban wajjin haa ilaallu. Consider a projectile motion as shown in figure 2.4. Akkuma gubbaatti wajjin ilaalaa turre figure sana ilaalii jechaa jira. The initial velocity of the projectile is v naught. Initial velocity keenya maalidha? v naught dha jechuudha. H is maximum height and R is horizontal range. Range keenya kan ta'e wajjin ilaalirra. We know that the maximum height of the projectile H is given by the equation. Equation kanaan akka inni kennamu gubbaatti wajjin ilaalee turre jechuudha amma. Kanaanis range keenya kan inni kennamu wajjin ilaalee turre. Asitti garuu maal jedha kuni hariiroo isaanii sababii jedhuu fi equation kanatu yookiin immoo H max keenyatu maaliif irra range keenyaaf irra. Yerootti range tiif irru kanatti v naught square keenya v naught square bal'eessiti. Asis v naught keenya v naught kana bal'eessiti. Sin square theta sana akkamittiin barreessuu dandeenya?
haala kanaan barreessuu dandeenya. Sin theta times sin thetaatiin barreessuu dandeenya jechuudha. Akkasumas sin 2 theta immoo haala kamiin barreessuu dandeenya? 2 times sin theta times cos thetaatiin barreessuu dandeenya jechuudha. Yerootti kanatti kan nuti argannu yeroo waliif irru maal goona? Isa waliin badu waliin balleessina. Isa waliin hin badne immoo waliin hin balleessinu jechuudha. Yerootti kanatti kan nuuf hafu jiinis jiitiin ni bada. Yerootti kanatti kan nuuf hafu sin theta over 4 cos theta dha jechuudha. 4 cos theta dha jechuudha. Kan hunduma isaa bakka buustu jechuudha isini wanta sin rakkisuun qabu. Kanaafiyyuu asitti gaa kan isin hubachuu qabdanii 4 isheen kuni 4 setti kanadha. Tan thetaan eessaa beessa jedhamuu fi sin theta over cos theta maalodha? Tan theta bakka bu'a jechuudha. Yeroo hundumaayyuu trigonometrii keessatti sin theta over cos thetaani maal bakka bu'a? Tan theta bakka bu'a jechuudha. Kanaafi h over r is equals to tan theta over 4 ta'a jechuudha. Yerootti kanatti criss cross gaafa baay'ifnu h maxiin keenya maal ta'a jechuudha? Maximum meetiin keenya r times tan theta over 4 ta'a jechuudha. Haala kanaan maal arganna? Hariiroo reenjiitii fi h maxii keenya arganna jechuudha. Haala kanaan arganna jechuudha. Itti fufee exaambiliin ni jira. Exaambiliin kitaaba keessan irrattis hojjetamee jira wanta ta'eefi gaaffii sasalphaadha. Gaaffii kana ofii keessanii hojjedha. Yenna isiniin galu ta'e immoo na gaafachuu dandeessu Telegram channel irratti. Akkasumas immoo gaaffii kanaa fi kanneen kana fakkaatanii qormaatan tiraansii irraa dhufu jedhee kana yaadu torbee dhufu keessa jechuudha. Qormaata onlaayinii waan jalqabnuu fi achirratti gaaffii walii kenninee wajjin ni hojjenna jechuudha. Kanaafi isin chaanaalii kanaafi haaraa inni ta'e subscribe gochuutiin maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Hiriyoota keessan biraan immoo akka inni gahu laayikii fi sheerii gochuu akka hin daganne isiniin jedha. Waan na wajjin turtaniif baay'ee guddisee isin galateeffachuun barbaada. Thank you.